دقيقة شيء. سنغالي رميتي. دقيقة. تنادي. فاهم. كنا جتني تو أوف أبداني أوف نياتني كون أسيم فيديو جدتوني ماكينة كذا ماكينة كذا تلتبه ومالي جت. كنا فو يو نولي ورا كل فاتي ما ترفتني واقعي يوسني أكلو. كنا فو نما كل فان ونقولنا ورا سودان ونرف سيسينا. ومتى تشينكي. كنا فو يو تيجي كون نقول تومي تجعل الناس كبنيا. أكو ما نبو هالتي دكانة تتفوفي. بكاتي نكانو تيجي كذا ولا جرا. دبوجي نقول توم. Garu kanan durat sirat argesan kayan. Kanan durat sirat argesan kayan. Aka. Kayarat istali hai kayarat. Kristus kayan. Istali hai kayarat. Kristus. Ganni rab tiji rabbashi. Umman lal kalesa badida gosh kular lamu gari turu abet. Galato ma jadu baramma. Kapola kata kalai kata. Mata ada kah? Ama ijole ka nalaman dara. Be careful. Ijole ka nalaman dara. Ya apa itu pak? Lupa kita nih. Mata cingkis. Iya salam Bere. Apa iya dia? Wait apa tuh pak? Bro marah melihat termat bekas. Apa dia pak? Bukan. Siapa? Tak kebaca kami ulfat. Bila karayu. Baik. Ada dia kerja. Ulfat. Apa nih kau Apa ini terjadi tak kisah? Amin. Rakong kamu. Muda koi ka muda mana majir terjenis si mudu dinne. Mudu dia sisi. Ada biar raile nu fici sisi ka apa to komana ko tuti nu dubi. Aduh kan ani mo bagnet ada jada bijenet madinne. Lama fagaru jachura. Koi bre. Lama faja chura tiji. Wannan hintanin media ka namni ka baje sinin kabu kanan aku makaba jamtanit aku majala tamtan kanatti darbu wayamare kale sabe kamtani har namni sinna kana gode akasi sintae ya tudi sati jala lake sandurani de bisa ama kan jiya Argita ni kuno gani yumma wagala ma waga saditi abo maliku sun jannati Betul zuyet. Abada zuyet sih. Kiri yumma kesan sibu sas kesa kiri yumma kesan wagala ma waga sadi odugu ya takatin abdani tutai Tahu udah gue kata kami sebenarnya. Daqيقة شيء. Senigalai ramiti. Daqيقة. Tanatif. Faham. Kana jettani to of abdani of nyaatani kun asim video gedatuni makina gesa makina gedat talteba umale jetti. Kana fu yu nulle wara kolfati no tarraftani waaqayyo suni akello. Kana fu nama kolfanu godina wara sodanu darabsisisina. Ummata cinki. Kana fu yu tiji ko nugala to mi tijalan nasi kabanya. Aku nubu harti dukana titifufi. Bakati naganu ta'i kala wala garra. Dabuji nugala to. Garu kanan durat sirat argesan kayan. Kanan durat sirat argesan kayan. Aka. Kayarat istali hai kayarat. Kristus kayan. Istali hai kayarat. Kristus. Ganni rab tiji rabbashi. Umman lal kalesa badida gosh kular lamu gari turu abet. Galato ma jadu baramma. Kapola kata kalai kata. Mata ada kah? Ama ijole ka nalaman dara. Be careful. Ijole ka nalaman dara. Warri badan tari agenda sani waratan ni sakala. Singa. Itu badan mo. Agenda berai dufa. Mata oromo shufti keessa nu dhiifama warri eegamtanis warri maaliif bakka namni hawaasni nu eegnetti eegamne waan namarratti jibbaa turre nurra ga'uudhaaf dogongora kuni. Maal taata kubba maal kan. Abbas kubara udah kai sai can guda. Dhiifama uummata oromoo shufti keessa nu dhiifama. Lamma kam tayo mu da tufani ba. Miila karrayyuu dhiis. Miila karrayyuu nama rabbasha gaa'e. Bire mannoo kana maa bantee. Maal. Waan kana ufala harkata cuqqaabee na dhufu. Waan kan. Kalas kunoo lukaan. Kubara berkun. Bakka amma buharu jirra. Sirba kayyaare lufu. Kanaaf saroota kana jechuudha warra zama yaada qabta. Ayu warra dhiisaa jettani
Engadda qabee kottaa araaramaa jennaan nu didan. Amma ganni sossobee fidee ol seentee falmattuudha keetii guutuudhaan wali jennaan fooloo koo gadi qabdee na tuffattee baate. Wantoota falaadhaa hedduutti sin cabsaa jennaan. Aslii ta'e achi fincaan dhugaa oolti. Hin jedhame ayyaan ani dhugaa waaqayyoo fooloodhaan nama dubbisu ani ilaali yeroo tokko mucaan tokko dhukkubsatee kulaalitiin isaa lachuu feelii ta'ee anillee fooloo 150 wayii kan mudeesii keewwachuun beekne saroota kana seemasii dheettanii jalan kaatina. Humna gara maalii hojii kana fayyaantu jettee. Waa'ee moodesii dhaggeeffatu sitti burtee natutti daggabaa fi tasanii daggaba. Waa'ee moodesii waa'ee bututtuu taasisuu dhuftammoo hojii hojjechuu dhuftanis halloota. Nurraa gadi bu'aa. Xirooftota natu uffatamanii guyyaa meeqa cidii hojjetan yookiin sun hojii taaggala. Haala hedduutti sin caccabsa gafaa kaardinanii bilbila guute sanis naa kennaa doolaa 20 rabbi siniin dhiyeessu sin aggalle naa kennaa. Innaan sagalee Kuna kamudiyo kana jecha naan jettee natti taphachaa oolte hoolaa loomtoo kajjeeseen jiru. Tulis asirratti jecha natti hundee mataa naa tokkostee na bareechite. Tulis sadee anumaa ganniin bilbila fudhate. sirra gabbaa. Daafaa ol ba'aa odoo nama gaggeessaniiti na tuffattee baate miti ganni odoo aslii ta'e jalatti gororta osoo dhiira mubeeko raacheeko bucheeko jala hudduu keessan banatti odoo gammee odoo soolii ta'e xirooftota nu tuffattanii intala dhalaa dheettanii too malbaa keessaniitiin araaramne hoggan araaramne malbaa keessanii ajandaa nurratti goortu kosiiwwan ajandaa nutti hin guurina. Huddi haadha nyaattu. Sareen kun isaan tuwaan banuuf jala gadi. Sobdanii tokko bilbila jettu tokko araban nu kassase jettu. Safuun dhugaa rabbii dhugaa qabda. Dhugaa aduu san immaan harcaastee boochee iyyitee miidiyaa kanaa kan waliin dheessidha. Qoy kaayyaantu tiguun duuta jedhee ani mana muni hirmaallaan jedhe ganniin of silistee kannan ani ganni tiguun eessa dhatte maa nutti nimne kalee viidiyoo jinu waraabdee dhegaa fi takkittii ishii gaafatee fi safoo tiguun duute safuu tana tajjeesinaan jedhanii ganna galabbatan. Jadi nagalabbatanii isaan booda takka maal jettee hawwii kan jettu wallaahi billee jette gaafa tiguu fi mana tiguu dhaqanii kenniinkaaf viidiyoo masmurii waraabatte gammee achi harkiste safuun tunnaan jedhanii narratti kakatan sobaan. Ani garuu biyya Beerut keessa jira du'aan jiru kijibtoota. Suura koo gadi galabbattanii narraa afuftananii islee sin olin ajjeesi. Sini ol baraaraa jedheen callise malee ani aaruu dadhabee miti shigisee sin akka ammas yoo araaraman uummata Oromoo gadi ba'anii dhiifama gaafachaa sanu uummanni Oromoo isaaniif iyyee malee maaggisa isaan dhiira wajjin olii gadi afaan banan nama hundatti riiqachuun maali dhiira hunda dhungachuun maali kan tigisti suni dhirsuun ta'e jiru sun horii moo nama yaa'ati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bulta? Ayyaantu koo ijoollee lama qabdi bar tigisti lama deesse bar. Sakatan gammee gammeen goota amma gammee irra kan boqosa takatta kidhalaan of Oi gammee gidee yordaan tursani yeroo yordaan warri mootii qabatanii teecha maaliif teechuu riippoortii sirratti gochuu danda'u Oi gadan fayyaa warra mootii warra faayidaan qabu irraa dubbanna malee warra faayidaan hin qabne irraa dubbachuun maaluma barbaachise amma gadi baay'ate buukoo Lubbu kiyyatu bahee tole balaa isaaniitti baay'eeti. Yoo tolsi galchi qoshaasha. Sana si asitti araaraman asliin itti mufata waan ta'eef kanaaf sinneessu isaan amma. Waan duratti aslii bira. Waan eegisee tokkicha jedha tiguu ganni sinan jaaladha. Osoo namni iccitii keessan meediyaa kanarra sissobdanii bilbila jettassan gadi siniin zarazzarii dhugaa waaqayyoo kottaa araarama in araaramna yoo jettan tiktok irraa bada. Safuu Oromoon cabsina. Safuu Oromoon cabsina jecha baatanii paartii kababaa waliin bitanii haasoftu obboroodhaan kaatanii paartii narraa kadhachuun moodesii jettu ani isinii Qoi ganniin jecha ganniin shaanxaa fiddee dhufte sun keessa maaltu jira ijoollee daa'ima moo nama moo maali kotochitee fiddee uffanni keessa hin jiraatu. Inni giddi uffata Oromoon naa kenna qofa achi keessa jira jette akkatti qabsiisaa laata. Shaanxaa tokko guutuu immoo. Daawwatu. Beekaa tokko tuqatta warri gadi baasi jetta. Rabbiin mangassin baasa. Innasiin ganneen suuraa yukaatu tiguun jaalatutti hin jirtu. Walaa laatee tiguun isiin fayyaalummaa ofii dhattee orarraa teente isii aadaa garumaa isan harkaan dhatti shakkii gootee nama biyya sanii isii achaa dhuftu.
fuula gammachuu argite Tiguurra. Lubbuu gaafa san Tiguuni ammaan booda nan argitan jettee boochi ammaan booda nan argitan jennaan ani ganama ribaa'uun ka'u viidiyoo san arge nan dawwala wasaabbii shitnoo caaltuun hin jirti kaardii fuutee dawwala hojjechuu dide ganaan jaldu hojii irraa ofee micayyoo waliin jaalanne hin dubbisne bilookeen hiimorraa hiikee gaafa rakkina maal dhaqe badee kecha nu sufaa jiru hin jire muniir kecha nu sufaa jira kecha naasee aansee nutti deebi'a. Jaalallee abbaa manaa nama dubbisiisee dhiira singilii nama jaalachiisa. Kaasaa kabiyya isee eeggataa bisa Tiguun balleessaa guddaa qaba. Sirrittaan himatte gizeen ganni baadhu jette. Ganni gizeen baadhu san dhuguu qabachuun dadhabe jette dhugaa rabbi maal foka gwaddeenyaa dhaamma. Isin dubartii taate kana haasofti wallaahi billaa. Hafu siifuu koo na dhaggeeffadhu ani fi gammeeni Dubaayitti nuti kan wal beeknu lachan keenya too kadhattuu taanee kunoo mana gammee garee kanan sitti himaa. Annaa maaramii naannoo tokko turre gibbii tokko keessa jechuudha. Gibbii biraazarii kiyyaa waliin kireeffatanii turanii baay'ee tokko walitti dhufnaa gammeen kun hunduuneen jira anis immoo hunduuneen jira jechuudha. Mucaan si jammar foonaa dhakootii waggaa 8 kana dura mataa keessan gadi qo'aayyuu jechuudha. Kunoo gammeen hunduuneen jira jechuudha. Achiin dheengadda gaafa sana bilbilee gammeen jedheen oonaan jedhe. Ati hoo silaa hojiidhaaf biyyaa baatee akka itti dhuftee soo hin beeknaa nan beeka akkamitti har'a dubaraa sallaftaan jedheen ani gaafa duraa akka qaldiitti akkan hojii koo hojjedhuuf tegisto ofitti fidee erganatti dhuftee moonii sirraa hin ba'unaan jettee yoo ati na dhiifte of ajjeesa naan jettee maalan godhamee burtee kanuma natti miinaan jedhe yoo of ajjeefte silli gootee of ajjeeftu dhiisin taluma kanan jedheen yoo of ajjeefte hojii koos tokkoffaan hojjedhu inni lammaffaanis immoo uummanni Oromoo nan dhiisu mala naa maliinaan jedhe foon haadha kooti jechuudha achumaanan gammeen jedheen ooyedha. Qoy akkam wajjiniin ciiftee beektaan jedheen dursa birrii 50 kiniin isaa daanama dhoowwu isa bitattee dhufti wajjiniin ciisuu osoo hin barbaadin ofii ishiitiif narratti baatee narra ciifti narra kadhee paalastamoolii dhamuma inni daanama dhoowwu sun ijoosaa tokkittii liqimsan san ani birrii kanin silkii bituuf miti isa biteef hin beeku ishii bitatee dhufa naan jedhe. Booddee piraankiidha akka nuun hin jennaatis isaanis akkas jechuudha. Maal anti pranki warri pranki dheettanii burtee taaptaa golgolchaa jiranii inde taaptaa golgolamoo paalastamoolii kiniinii sana bitat maal maqaa isaan beeku yoo dhiifama naa godha kiniinii sana bitattee dhuftee dhoo garaatti sitti baattoo wennaan erga godhee ka'ee fuuldura kootti liqimsiisa jedhe. Bayyesuusim anchiin qoostamoo dhugaa. Ayyaan tukuno balaan makiinaa nattaa dhufu siin hin jedhu ani gammee kirola gootoo miidhaan itti bilbilee dhaggeeffachiisa sagalee. Maal jettee burtee bilbila biraa hin deeme barriin baduu deeme. Godhee ka'ee kanas paalastoo bilbila naa bitan jennee ganni tegist. Namallee hin laallatu waan ergasii dabars waan namni takka Oromoof ta'ellee kan ergasii dagattanii tiyyiisin hundi keessan anumaan walitti jechuudha. Waan ergasii namni isiniif ta'e dagattanii dogongora guyyaa tokko yookiin immoo yaa hin araaraman dirqama araaramu tigistii hojjetu dirqama beektanii maaliif Oromoodha obboleeyyanii jara biraa deemtee kanaafuu waa hundaanuu tokko jarree amantaadhaanis tokko Oromoodhaanis tokko biyyaanis tokko namni akkamitti adda ba'a. Garuu silaa ta'ee ajandaan kuni as laayibiirra wanni irra miidiyaarra dhufuun qabu garuu yeroo ammaa kana wanni miidiyaa hanqatu hin jiru beektanii waan jaarsaaf jaartiin illee waliin ciifte akka itti waliin ciisan illee yeroo bahanii dubbatan keessa jirra jechuudha. Yeroo sana beektanii isiniif galee haa ta'u malee immoo dubbiin na ajaa'ibe namni dogongoraan illee waan fedhe haasa'a. Haa ta'u malee immoo ganni wallaahi yoo beektan ta'e ijoollee Oromootiif baay'ee sagalee taatee namni hundi quba qaba. Wallaahi baay'ee takka itti boonaan maaliif yaa ana wajjin saayibaa akkuma isin beeku kana wal baranne waggaadha miidiyaa irratti jechuudha. Bakka waliin yaafannaa waliin qoosnaa waliin taphannaa hanganuma garuu amalasii baay'een argee amala wallaahi amala bareedaa qabdi akka amma miidiyaa irratti ajandaa godhattanii haasoftanii maarree godhattanii miti namni hundi immoo isheen fedhan jaallata maaliif waan isheen taa baate Oromoodhaafis godhaa baate hin beektan waan ta'eef namni yoo dogongorallee dogongora guyyaa tokkootiif waan
namni waggaa meeqa isiniif ta'e bilaasha gootanii jechuudha. Kuni amaluma keenya. Isiniif galee malee ani ammeenya namaarraa dubbachuu fi miti sana achi godhee kan ofitti qabuu fi miti. Garuu dhugaan jirtu ganniin wallaahi nama kabajaa qabudha. Wallaahi akkatti haasa'amu akkatti jedhamu maarreedha akkasii akkas ta'e ajandaa uummanni as laxxafatee haasa'u kaleessaaf dheengaddaa. Beektanii suni kijiba. Na amana. Believe me, please. Maali beektanii?